Yeroon kun yeroo itti addunyaan dhimma mataa isheetti qabamtee jirtudha. Erga Itoophiyaan ajandaa ulaa galaanaa kaaftee jalqabee biyyoonni ollaa keenyaa muddama cimaa keessa galanii turaniiru. Itoophiyaanis akkamitti waan akkasii gaafatti jechuudhaan hamma diina Itoophiyaa ofitti qabuudhaan wajjin shaakallii waraanaa geggeessanitti adeemanis turan. Amma immoo muddamichi gara Somaaliyaa fi Somaalilaanditti waan darbe fakkaata. Ulaan galaanaa addunyaa irratti mata dureewwan wallabdee ta'uun waraana addunyaa sadaffaa kaasuu danda'an keessaa isa tokkodha. Biyyi tokko cimtee dhaabbachuuf ammoo dandeettiin fi qabeenyi karaa teekinooloojii fi humna waraanaa isheen qabdu murteessaadha. Kana wajjin wal qabsiisuun sadarkaa humnoonni waraanaa biyyoota Afrikaa irra jiran ba'aa jira. Itoophiyaan fi diinni ishee Gibxiin meeqaffaa irratti argamti kan jedhus bal'ina isaa qindeeffanneerraa waliin tura. Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Bulchiinsi walabummaa ishee labsatte Somaalilaand yaada mootummaan Soomaaliyaa buufata Barbaraatti argamuu fi buufata doonii Ameerikaan qofaatti akka to'attu dhiyeessee kufaa taasise. Barbaraan kaaba galaana qarqara Somaalilaandiin kan handaara galaanaa Edenitti argamudha. Bara 1991tti yeroo Somaaleen wal waraansa keessa galtetti walabummaa ishee kan labsatte Somaalilaand dhaabbileen ishee kan Soomaaliyaan gara laafummaan kennituuf akka hin taanes ibsitee jirti. Prezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad gita isaanii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif xalayaa bitootessa 15 2025 barreessuun maddi oduu Reuters argate irratti tarreewwan filmaataa buufata waraanaa fi buufata galaanarraa Ameerikaan qofaatti to'achuu dandeessu hammateera. Akka gabaasa Reutersitti buufataalee waraanaa Baaloo Doogluu fi Barbaraa akkasumas buufata galaanaa Barbaraa fi Bosaasoo Ameerikaan qofaatti akka to'attuuf kan pireezidaantii haasaniiran. Pireezidaantiin Soomaaliyaa filmaatiiwwan arfan xalayicha irratti caqasan kan hojiiwwan nageenya Ameerikaa cimsan ta'uu ibsuun gabaafames jira. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand Abdurrahiim Daahiin tarkaanfii qaamaa abdii kutateeti jechuudhaan xalayaa pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad Prezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif barreessan kana kufaa taasisan. Doonaald Tiraamp osoo bara aangoo isaanii marsaa lammataa hin eegalin duraa waan himee tureen lammiileen Somaalilaand bulchiinsa waggaa 34f mootummaa dimokiraatawaa ta'een turteef beekamtii kennuudhaan addunyaa irratti biyya jalqabaa akka taatu abdataa turan. Obbo Adan deebii xalayichaaf toora X isaanii gubbaatti kennaniin beekamtii Somaalilaandiif kennamuu dhaabsisuuf gochuu wanti dandeessan homtuu hin jiru jechuudhaan Soomaaliyaaf deebii kennaniiru. Buufanni Barbaraa dhaabbata Deep World kan qabeenya biyya michuu Ameerikaa taatee gamtaa Arab Emirates ta'een dhiyeenya kana haaromfameera. Ministeerichi Reutersitti akka dubbatanitti Ameerikaan gowwaa miti buufata Barbaraa ilaalchisee eenyu waliin mari'achuu akka qabdu beektis jedhan. Soomaaliyaan waraana Alqaayidaa fi hidhattoota kaan waliin gaggeessituuf Ameerikaan odeeffannoo kennuu fi haleellaa qilleensaa raawwachuudhaan gahee olaanaa baati. Moqaadishoon Doonaald Tiraamp akkuma bara aangoo isaanii jalqabaatti ammas deeggarsa Ameerikaan Soomaaliyaaf taasiftuu hir'isuu danda'u jechuun yaaddoo qabaachuu kaasu xiinxaltoonni. Mootummaan Soomaaliyaa baatii muddee keessaa deeggarsa Ameerikaaf walitti dhufeenya Soomaaliyaa irratti deeggarsa marii gahaa argachuuf jechuudhaan dhaabbata gorsaa Waashingten olaanaa tokko waliin waggaa tokkoof walii galtee doolaara 600 mallatteessees ture. Prezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad yaanni buufataaleen Ameerikaa qofaatti akka bulchitu dhiyeessan kunis Ameerikaadhaaf qaxanicha keessatti dorgomtoota ishee kan akka Chaayinaa fi Raashiyaa irratti olaantummaa akka qabaattu ni taasisa jedhameera. Qabiyyeen tarsimoon kun Ameerikaan hirmaannaa qaxanichaa keessatti gootuu akka cimsituuf carraa kennaaf waraanaa fi loojistiikii addaan hin cinne Ameerikaaf mirkaneessuudhaan dorgomtoonni alaa kaan koriidarii murteessaa kan
kana keessatti akka hin argamne ni dhorkaa jedha Reuters xalayicha wabeeffachuudhaan. Buufanni Baalii Dooguu magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqadishoo irraa gara kaaba lixaatti fageenya kiiloomeetira 90 irratti kan argamu yoo ta'u, buufanni Bosaasoo ammoo Puuntland kan gamtokkeen ofiin bulchitu keessatti argama. Kanarraa kan ka'e mootummaan Somaaliyaa gaaffiin Ameerikaadhaaf kennuudhaaf dhiyeessee bulchiinsi Puuntland kufaa taasisuu danda'a jedhamee eegama. Hangaa'onni Puuntland xalayicha irratti hanga ammaatti yaadni kennan homtuu jiraachuu baatulleen miidiyaaleen Gaarwee Online jedhamu tokko garuu mootummaan Somaaliyaa xalayicha Ameerikaaf kan barreesse osoo isaaniin hin mari'atin ta'uu ibsee jira. Taateen kunis walitti dhufeenya Moqadishoo fi Puuntland jidduu jiru caalaa akka laaffisuu malu dubbatama. Buufanni xiyyaaraa waraanaa lammaffaan xalayichaan kaafamee kan Moqadishoo irraa gara kaaba lixaatti argamu yoo ta'u, achittis yaalii loltoonni Somaaliyaa Al-Shabaab waraanuuf taasisan deeggaruuf loltoonni Ameerikaa leenjii kennaa jiru. Buufanni Somaalilaand ammoo madda wallabdee yoo ta'u, kun kan jalqabaa miti. Kanaan dura Somaalilaand fi Itoophiyaan amajjii tokko bara 2024 waliigaltee ulaa galaanaa dheerina kiiloomeetira 20 haguuguu erga taasisaniin booda qaxanicha keessatti muddamni uumamee akka ture ni yaadatama. Kanarraa ka'uunis Soomaaliyaan diina Itoophiyaa Ijipti yookaan Masir wajjin waliigaluudhaan ollaa Itoophiyaa marsuudhaan shaakallii waraanaa taasisaa turaniiru. Ofii humni waraanaa Itoophiyaa fi Ijipti hangami? Sababa hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti ijaarameen waggoota muddama keessaa kan seenan Itoophiyaa fi Masir booda kan ammoo inumaa muddamni isaanii kun hammaateera. Akka BBC'n gabaasetti biyyoonni lamaan ollaa walii miti. Haa ta'u malee waraanni Masirii Soomaaliyaa seenuu hordofee Finfinnee fi Kaayiroon wal dura dhaabbataniiru. Hariiroon biyyoota lamaan duraanuu kan hammaate Soomaaliyaa fi Masir waliigaltee waraanaa erga tolfatanii booda xiyyaaronni waraanaa Masir meeshaa waraanaa fe'an Moqadishoo qubachuu isaaniiti. Itoophiyaa fi Somaalilaand waraanni Masir Soomaaliyaa keessaa akka qubatu taasifamuun nagaaf tasgabbii Soomaaliyaa fi gaanfa Afrikaaf yaaddessaadha jechuun mormii qaban ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan Soomaaliyaa qaamota alaa naannicha jeequu fedhan waliin hojjetaa jira jechuun himateera. Masir gama isheetiin qooda bishaan kiyya mirkaneessuuf tarkaanfii barbaachisoo fudhachuurraa duubatti hin deebi'u jechuun xalayaa akeekkachiisa fakkaatu United Nation galchiteetti. Biyyattiin xalayaa mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ergiteen Masir faayidaa uummata ishee kabachiisuuf chaartara United Nation bu'uura godhachuun tarkaanfii hunda fudhachuuf qophiidha jedha. Barbaachisi ulaa galaana Itoophiyaa fi Soomaaliyaa kan walitti buuse yoo ta'u, eegasii Soomaaliyaan biyyoota Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii hin qabne waliin michummaa cimsatteetti. Waraanni Itoophiyaa waggoota muraasa darban waraanaa biyya keessaa fi alaa keessatti qooda fudhateera. Waggoota 30 darban waraana Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas waggoota lamaan dura ammoo waraana waliinii kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaateera. Isaan alatti waraanni Itoophiyaa biyyoota Afrikaa garaa garaatti nagaa kabachiisuun qooda fudhateera. Waraanni kaaba Itoophiyaa lammiilee nagaa fi qabeenya irraa qofaa osoo hin taane waraanaa Itoophiyaas hubuun isaa waan oolu miti. Gama kaaniin walitti bu'insaa hidhattoota waliinii naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi kaan keessatti qooda fudhachaas tureera. Gama kaaniin waraanni Masir waggoota 40 darban waraana guddaadha jedhamu keessatti hirmaatee hin beeku. Ammoo biyyoota lixaarraa deeggarsa waraanaa argataas jira. Duulli waraanaa waraanni Masir loltoota isaa kuma muraasa kan itti dhabe gammoojjii Seenaay keessatti gartuu Islaamic State waliin lola seeneenidha. Waraana IS loltoota Masir irratti baneen bara 2013 eegalee loltoonni fi poolisoonni Masir 3,200 ta'an ajjeefamuun yeroo tokko pireezidaantiin Masir dubbatanis turan. Kanaan alaa waraana guutuu keessaa seeneen qabu waraanni Gibxi. Humna waraanaa biyyootaa gamaggamuun sadarkaa kan kennu dhaabbanni Global Firepower jedhamu bara 2024 keessatti baay'ina waraanaa hanga hidhannoo isaanii sakatta'uun sadarkaa kenneera. Kan bara 2025 akkuma kan bara 2024 baaseera. Itoophiyaan bara 2025tti biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota humna waraanaa guddaa qaban keessaa tokko ta'uu ishee maddi sadarkaa waraanaa
waraanaa biyyoota addunyaa xiinxaluu ifoomseera. Marsariitiin Ameerikaa Global Fire Power Network jedhamuu fi waggaa waggaan sadarkaa humna waraanaa biyyoota baasuu tibbanas gabaasa baaseen Itoophiyaan biyyoota Afrikaa humna waraanaa guddaa qaban 5 keessaa tokko ta'uun ibsameera. Dhaabbatichi waliigalatti sadarkaa humna waraanaa biyyoota 145 ifoomsee jira. Dhaabbatichi sadarkaa kana kan kennu ulaagaawwan 60 ol baasuun ga'umsa biyyattii fi dandeettii waraanaa ishee madaaluun akka ta'e ibsee jira. Ulaagaawwan eeraman keessaa akkaataa guddina hidhannoo meeshaalee waraanaa, humnaaf baay'ina loltootaa, dandeettii bajata waraanaa, teessuma lafaa fi dinagdee biyyattii irratti hundaa'uunidha. Kana malee guddina teeknooloojii, gamtaa waraanaa, hariiroo dippiloomaasii, loltoota humna eeggataa, xiyyaarota waraanaa, konkolaattotaa fi humna galaanaallee kan dabalatudha. Afrikaan ardii jaarraa hedduuf waraannii fi walitti bu'insi waliinii keessatti heddummaataa turedha. Ammallee biyyoota hedduu keessatti waraanni gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, dhumaatii fi baqannaa lammiilee ardii Afrikaatiif sababa isa ijoodhas jedhama. Fonqolcha mootummaa, walitti bu'insa mootummaalee fi garee finciltootaa akkasumas shororkeessummaan biyyoota Afrikaa hedduu keessatti kanneen mul'atan keessaadha. Kanaanis biyyoonni kanneen tasgabbii qabanis ta'ee waraana keessa jiran gargaarsa humnoota alaatiinis ta'ee kan ofii isaaniitiin kanneen humna waraanaa guddaa ijaarratan jiran hedduudha. Biyyoota kana keessaa Itoophiyaan ishee tokkodha. Akka gabaasii GFP jedhutti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa bara 2025 waraanaan humna guddaa qaban 5 keessaa tokkodha. Waggaa 5 dura bara 2020tti ga'umsa waraanaan Afrikaa irraa sadarkaa 7ffaa, addunyaa irraa immoo sadarkaa 60ffaa irra kan turte Itoophiyaan bara 2025tti Afrikaa irraa sadarkaa 5ffaa, addunyaa irraa immoo sadarkaa 52ffaa irratti argamti jedha maddi kun. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa Masir, Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaatti aanuudhaan biyyoota Afrikaa humna waraanaan sadarkaa olaanaa irratti argamtu qabdu ta'uu kaasee jira marsariitiin. Akka marsariitii Ameerikaa kanaatti sadarkaa waraana Itoophiyaa yeroo dhiyoo kan biyyoota kaan waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamutti jijjiirama guddaa kan agarsiise ta'us hirrinni jiraachuu ni agarsiisa. Ga'umsa waraana Itoophiyaa bara 2025 Afrikaa irraa sadarkaa 5ffaa irraa, addunyaa irraa immoo sadarkaa 52ffaa irratti argamu kanaan qormaanni dinagdee akkasumas walitti bu'iinsa hidhattoota waliin jiraatus Itoophiyaan waraana guddaa dhimma nageenyaa naannoo keessatti walitti bu'iinsa gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffattee qabattee jirti jedha. Waraanni kaaba Itoophiyaa waggoota lamaaf gaggeeffamaa turee fi ammallee walitti bu'iinsa hidhannoo waliinii naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa fi kaan keessatti adeemaa jiru dhiibbaa gaggeessisus biyyattiin sadarkaa waraanaa ishee fooyyessuuf xiyyeeffannoo kennuu fi bajata guddaa akka ramaddu ibsameera. Loltoonni Itoophiyaa, Raashiyaa fi Israa'el keessatti leenjii akka fudhatan kan himamuuf ta'ullee garuu waa'ee waraanaa Itoophiyaa ilaalchisee odeeffannoon bal'aa argachuun rakkisaa akka ta'u ni himama. Loltoonni Itoophiyaan ergama nagaa eegsisuu fi idil addunyaa keessatti gumaacha guddaa kan qabdu yoo ta'u, biyyoota Afrikaa garaagaraatti nagaa kabachiisuun qooda fudhatti. Loltoonni Itoophiyaa gara 10,000 ta'an Soomaaliyaa keessatti ergama nagaa kabachiisuuf achitti argamu. Biyyattiin loltoota waraanaa adda addaa keessatti hirmaatan kanneen muuxannoo guddaa fi leenjii olaanaa qaban qabdi. Itoophiyaan biyya miseensa gamtaa Afrikaa cimtuudhas. Bara kana warshaan meeshaalee waraanaa hanga taankii oomishuu fi dirooniiwwan teeknooloojii ammayyaa hidhatanii fi ajaja addaa raawwatan agarsiifamaa turaniiru. Ittaan Suudaan Afrikaa kibbaa argannaa sadarkaa 4ffaa irratti kan argamtu. Ga'umsi waraanaa Afrikaan kibbaa akka Afrikaatti sadarkaa 4ffaa irraa, addunyaa irraa immoo sadarkaa 40ffaa irra jira. Industirii oomishaalee meeshaalee waraanaa sadarkaa olaanaa qabuun kan beekamtu Afrikaan kibbaa meeshaalee waraanaa ishee irra caalaan ofiif oomishti. Haa ta'u malee hanqinni baajataa waggoota dhiyoo asitti humnoota waraanaa ishee daran akka hin guddanne daangesseera. Humnootni waraanaa 71,235 fi humna eeggataa 29,350 ol qabdi Afrikaan kibbaa. Afrikaan kibbaa humna waraana lafoo cimaa kan qabdu yoo ta'u, taankii 195, konkolaattota hidhannoo 12,140, meeshaalee waraanaa adda addaa fi rokkeetiiwwan dabalatee hidhannoo guddaa kan qabdudha. Humni qilleensaa biyyattis xiyyaarota 194 kan qabu yoo ta'u, isaan keessaa xiyyaarota waraanaa, xiyyaaraa ergama addaa,
xiyyaara geejjiba waraanaa, xiyyaara leenjii fi helikoophiteraa hedduu qabdi. Akkasumas humni galaanaa Afrikaa kibbaa dooniiwwan 47 kan qabu yoo ta'u dooniiwwan bishaan jala deeman muraasas qabdi. Tilmaamni baajeta humna waraanaa biyyattiif ramadamu ammoo naannoo doolaaraa biliyoona 2.7 ta'a. Sadaffaa irratti Naayijeeriyaa arganna. Ga'umsi waraanaa Naayijeeriyaa sadarkaa Afrikaa irraa sadaffaa, addunyaa irraa ammoo 31ffaa irratti argama. Biyyattiin daangaa ishee keessatti fincilaa fi shororkeessummaa ittisuuf humna waraanaa isheef bajeta guddaa ramaddi. Humni waraanaa Naayijeeriyaa loltoota baay'ee akkasumas konkolaattota hidhannoo fi xiyyaarota of keessaa qaba. Bara 2024tti humni qilleensaa Naayijeeriyaa qofti loltoota 18,000 fi meeshaa ittisa qilleensaa 179 akka qabu gabaafameera. Kanneen keessaa xiyyaaronni 117, helikoophiteroota 55 fi xiyyaarota nama maleessaa UAV 7 keessatti argamu. Lammata irratti Aljeeriyaa arganna. Aljeeriyaan Afrikaa irraa sadarkaa lammaffaa, addunyaa irratti immoo sadarkaa 26ffaa irratti argamti. Humna waraanaa isheetiin galii boba'aa guddaa irraa argamuun kan deeggartuu Aljeeriyaan meeshaa waraanaa sadarkaa olaanaa argachuu fi humna leenjii gaarii qabu akka qabaattu ishee dandeessiseera. Aljeeriyaan humna qilleensaa fi humna waraana lafoo cimaa nageenya daangaa fi hojii farraa shororkeessummaa ittiin eeggattu ittisa irrattis xiyyeeffatti. Tokkoffaa irratti Masir arganna. Masir yookaan Fariyoononni Afrikaa keessaa biyya humna waraanaa of geesse ta'uun kan himamuuf yoo ta'u addunyaa irratti sadarkaa 19ffaa irratti argamti. Humna waraanaa dameelee gurguddoo addaa, humna galaanaa, humna qilleensaa fi humna ittisa lafoo hedduu qabdi. Biyyattii meeshaalee waraanaa fi bu'uuraalee misoomaa ishee fooyyessuuf bajeta guddaa kan ramaddu yoo ta'u taankii, xiyyaarotaa fi dooniiwwan galaanaa hedduus qabdi. Masir gargaarsa waraanaa biyya alaa guddoo irraas fayyadamti. Waggaatti doolaar biliyoona 1.85 Ameerikaa irraa qofa argatti. Ameerikaan Masir akka naannawaa tasgabbeessituuf gargaarsa waggaan gara Masiritti ergiti. Waraanni biyyattii baha giddu galeessaa fi kaaba Afrikaa keessatti tasgabbii eeguu keessatti gahee olaanaa qaba. Humni waraanaa biyyattii waraana biyya keessaa, kaaba Yemanii fi waraana Masirii fi Liibiyaa dabalatee hirmaachuun seenaa qaba. Masir biyyoota muraasa baha giddu galeessaa keessatti saatalaayitii basaasaa qaban keessaa ishee tokkodha. Akka ragaan Global Firepower ibsutti Masir waggoota hedduudhaaf walitti aansitee ardii Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa qabattee turteetti. Kunis ragaa Global Firepower irraa kan calaqqisu yoo ta'u bara 2006 irraa eegalee waggaan humna waraanaa biyyoolessaa sadarkaa ka'aa tureera. Masir waggoota hedduudhaaf ardii kana irratti sadarkaa tokkoffaa qabattee jirti. Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa, Afrikaa kibbaa fi Itoophiyaan itti aananii dhiyaatu. Morookoo, Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo fi Angoolaan faas biyyoota Afrikaa humna waraanaa olaanaa ijaarrataa jiran keessatti akka argaman dhaabbatichi eeree jira. BBCtu gabaase. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.